Addunyaan kun namoota gosa garaagaraan guutamtee jirti. Garaagarummaan dhala namaa kun ammoo kan bifa osoo hin taane kan ilaalchaas ni dabalata. Tokko tokko maatii dureessa keessaa ba'ee dhaalaan durooma. Kaan ammoo maatii harka qalleessa keessaa ba'ee ifaajeesaan durooma. Warroota dhaalaan durooman caalaa warrooti homaa osoo harkaan qabaatin zeeroo irraa ka'anii durooman bakka hedduutti barcumni ni dhaabamaaf. Dubbiin isaanii dargaggoota jijjiiraa, mootummoota mansiisa. Addunyaa qixa sirriin tajaajila. Maatii isaanii qofa osoo hin taane addunyaatu irraa dhimma ba'a. Jalqabarra dhaabbanni kamuu isa qacaruuf fedhan qabaanne. Yuunivarsiitiin kamuu isa barsiisuuf iyyata isaan keessummeessine. Eenyuyyuu yaa abbaa kanaa jedhee fuula ifaan isa hin ilaalle. Amma garuu dhaabbati inni na qacari jedhee balbala isaa dura dhaabbatu hin jiru. Garuu akkamiin hojjennu jedhanii gorsaaf kan balbala isaa dhaabbatanii cirracha galaanaati. Dhaabbilee barnootaa inni iyyata geeffatu hin jiru. Amma garuu barattoota keenyaaf gorsa daqiiqaa 10 kennii jedhanii kan dabaree qabatan danuudha. Mootummoota addunyaa carraa hojii dargaggoota keenyaaf uumi jedhanii masaraa isaaniitti hagaafeeranitti ga'aniiru. Namni kun Jaak Ma lammii biyya Chaayinaati. Har'a nama kanaa fi dhaabbata inni hundeesse Aliibaabaa namni hin beekne addunyaa kanarraa nama muraasa qofa. Maqaan isaa jalqabaa Maayuun ture. Garuu hiriyaan isaa afaan Ingiliffaa dubbatu tokko Maayuun jedhee waamuu waan hin dandeenyeef Jaak ittiin jedhe. Sanumaan maqaan warraa hafee maqaa hiriyaa isaan waamamuu eegale. Jaak Ma. Maqaan kun oolee osoo hin bulin tulluu qaxxaamuree garba ce'ee addunyaarra faca'ee hunduu Jaak Ma jechuu eegale. Fakkeenyummaa dhamaatii fi kutannoo ta'ee fudhatamuurra ga'e. Namni kun teeknooloojii karaa intarneetii jiru kana babal'isee akka jireenya dhala namaa salphisuu danda'utti qindeesse. Xiinsammuu jabaa mul'ata hammaaraan hin fixne. Ofii isaan addunyaaf furmaata kan kalaqe nama jabaa. Dirree jireenyaa kana irratti rakkoo waliin wallaansoo qabee injifatee jira. Baay'ootaaf fakkeenya ta'uu akka danda'utti kanneen sakaallaa daandii jireenya isaatii ta'an bira darbee jira. Qormaata baay'ee irratti lafa ciniinee jira. Garuu waa hin jilbeenfanne. Gaaf tokko akka isaan darbu waan hubateef harka laachuuf hin yaadne. Kanaaf mo'ataa ta'ee argame. Jaak Ma barnoota idileen nama milkaa'e miti. Kutaa gara kutaatti darbuun garba daakanii galaana cillimanii ce'uu waan itti ta'eef yeroo hedduu kufeera. Qormaata kufus dandeettii Ingiliffaa isaa fooyyessuuf garuu fedhii waan qabuuf turistoota Ingiliffa dubbatan bakka dhaloota isaa hangusitti imalan tola daawwachiisaanii ture. Kiiloomeetira 20 ol biskileettiin deemuun turistoota argate waliin dubbataa oola. Keessaa'uu bara 1963 erga pirezidaanti Diiksan magaalaa hangizuu daawwatanii booda baay'inni turistoota gara magaalattii imalan daran dabalee ture. Kun ammoo Jaak Maaf carraa guddaa uumeef. Turistoota waliin wal baruun isaa waan baay'eef jabaneefii jira. Gaaf tokko namni inni hojii turistummaa kana irratti bareen lammiin biyya Awustiraaliyaa carraa Awustiraaliyaa ilaaluu kenneef. Afeerraa kana fudhatee Jaak Ma gara Awustiraaliyaa imalee waan argetti baay'ee raajame. Waan isa mudate yeroo dubbatu akkas jedha. Ankanan beekuuf natti himame biyyi soorettiin addunyaa Chaayinaa, biyyi jireenyaaf mijattu Chaayinaa qofa natti fakkaata ture. Garuu Awustiraaliyaa gaafan ilaalu kanan beeku waan dhugaarraa fagoo natti ta'e jedha Jaak Ma. Kanumarraa ka'uun Chaayinaan maaliif biyya boodatti haftuu taatee gaaffii jedhuuf gaafachuu eegale. Yuunivarsiitii seenuuf qabxii seensaa argachuu hin dandeenye. Dhaabbata barnootaa olaanoo seenuuf qormaata waggaa waggaan kennamu darbuu waan dadhabeef ifaajee waggaa 4 booda kolleejjii barsiisotaa magaalaa hangizuutti argamu seenuu danda'eera. Carraan kun kan argames turistoota waliin ooluun dandeettii Ingiliffaa isaa waan fooyyeffateef ture. Digirii isaa jalqabaas barnoota Ingiliffaan argate. Waltajjii Fooramii Dinagdee Addunyaa bara 2015 magaalaa Daavusitti qophaa'e irratti akkas jedhee ture. I applied for Harvard for 10 times rejected. When KFC come to my city, Yuunivarsiitii Harvarditti si'a 10 iyyata galchadhee fudhatama sun argatiin hafeera.
KFC Kentucky Fried Chicken yeroo chaayinaa seenuu namoota 24 hojiif galmaa'an keessaa 23 darbanii hanqofti kufeeraa jedha Jaak Ma. Kaleessa kufaatiidhaan har'ammoo dureessummaan namni beekamu kun hunduu ta'ee Jaak Ma biratti abdii kutuu waan jedhamu hin yaadamu ture. Akkan jireenya koo keessatti nama barbaadamu ta'u kan na godhee fi milkaa'ina kana kan na gonfachiise kaleessa barbaadamuu dhabuu kootii jedha yeroo dubbatu. Nuti namoota bakka deemnu hin qabne turre amanamummaa ofirratti qabna. Mul'ata keenyattis ni amanna. Waliinis ni hojjenna. Nuti namoota eenyuyyuu nu hin barbaanne ta'uu keenya ni barre. An bakka 30tti hin barbaadamne hin ture. Namoonni yoo si gargaaran kun waan hin baratamnedha. Garuu namoonni si hin gargaarru jechuun waan baratamedha. Namoonni akka si gargaaran barbaadda taanaan cimtee hojjechuu qabdaa jedha Jaak Ma. Itti fufees jaarraa 21ffaa keessatti milkaa'uu yoo barbaadde namoota kan biraa si caalan uumuu qabda jedhee dubbata. Hojii jalqabaa inni qaxaramee hojjetee hojii barnootaa ittiin eebbifameen ji'atti $15 haga 20 kaffalamee fi waggaa 5f achuma kolleejjii barate keessatti tajaajileera. Jaak barsiisaa ta'uun barbaadu ture. Garuu haga kan jaallattu argattutti kan argatte jaalladhu itti taanaan dirqame malee. Kan inni leenjee sadarkaa lammaffaa barsiisuuf ture. Garuu kolleejjii barsiisuuf filatame. Kun carraa hin argamne ta'us mul'ati isaa bakka kana waan hin taaneef Jaak Ma waan qabu sassaabbatee kolleejjii sana keessaa ba'uuf murteeffate. Garuu hojii gaggeessaan mana barnootaa sanaa waggaa 5 turuuf waan mallatteessiteef ba'uu hin dandeessu naan jedhee jechuun kaleessa waan keessa darbe yaadata. Ta'us turtiin waggaa 5 kolleejjii sana keessatti dabarse na gammachiisee jira jedha. Itti dabaluun obsaaf tasgabbii na barsiisee jira jechuun bakki arra jirru bakka leenjii akka ta'e dubbata. Sana booda ture kan inni gara Ameerikaa deemee waa'ee intarneetii baratee dhaabbata guddaa banuu akka qabu murteesse. Namni gabaa addunyaa intarneetiidhaan jijjiire kun kan inni kompiitara ijaan argee dhalatee waggaa 31ffaa isaatti erga Ameerikaa deemeeti. Waan guddaan yerootti argan osoo hin taane suuta arganii saffisaan hubachuu danda'udha. Hojii gabaa addunyaa intarneetiin jijjiiruu kana akka jalqabuuf kan isa kakaase mudannoo yeroon Ameerikaa deeme isa quunname ture. Innis akkasi. Ameerikaa deemee intarneetii yoo ilaalu oomisha biyyoota garaagaraa arge. Garuu oomisha biyya Chaayinaa yoo barbaadu waan tokko yoo argachuu hin dandeenye. Sababiin isaas Chaayinaan waggoota 25 dura addunyaarraa of gurtee yeroo kophaa ishee itti jiraattu waan ta'eef ture. Kun ammoo Jaak Maadhaaf waan hin liqimfamne waan ta'eef weebsaayitii oomisha Chaayinaa ibsu kalaqe. Ganama sa'a 3:40tti weebsaayitii kana banee guyyaa sa'a 6:30tti daldaltoonni Chaayinaa danuun eenyummaa koo gaafatan ergaa naan gahuu eegalan. Kunis intarneetiin dandeettii inni wal quunnamtii uumuuf qabu olaanaa ta'uu waan natti mul'iseef jajjabinan argadhee jedha Jaak Ma. Walitti fufiinsaan barsiisaa kompiitaraa waliin ta'uun yeroo jalqabaaf weebsaayitii oomishoota Chaayinaa irratti beeksisan kalaqanii hojii eegalan. Weebsaayitii lammaffaas itti fufuun hojjetan. Hojii guddaa hojjechuu fi namoonni itti fayyadamuu yeroo eegalan milkaa'inni isaanii kan isaan yaadanii ol ta'e. Kalaqa haaraa itti dabalaa deemuun hojii olaanaaf akka of qopheessu isa taasise. Sanaanis sadarkaa biraatti ce'e. Maallaqa argate muraasa qabatee gara Chaayinaatti deebi'e. Yeroo inni deebi'u diyaaspooraa jedhanii isa simatan tahee waan beekamu jiraachuu baatus Jaak Ma beekumsa argateen hojii kaampaanota Chaayinaaf weebsaayitii qindeessuu irratti bobba'e. Yeroo sana waan ture akkasii yaadata. Tajaajilli intarneetii yeroo sana fayyadamnu diyaalaap waan tureef erga intarneetii wal quunnamsiifnee booda bu'aa isaa kan ilaallu sa'a 3:30 booda ture. Sirna kana miidhagsuuf keessummoonni kabajaa fi miidiyaan affeeramanii turan. Kanaafuu sa'a 3:30 eeguun dirqama waan tureef wantoota garaagaraa hojjechaa taphachaa sa'a sana hunda dabarsinee jedha Jaak Ma kaleessa waan ture yoo yaadatu. Har'a odeeffannoon haga libsuu ijaatti nama biraan bahu waggaa 25 dura maal akka fakkaatu ibsa. Jaak Ma kan fuuldura keenya jiru ni caalaa jedhee waan amanuuf har'a saffisi intarneetii sadarkaa amma jirurra gahee jira. Kaampaanota Chaayinaa waliin hojii intarneetii saffisiisuu fi weebsaayitii dagaagsuu hojjeteen waggaa 3 gidduutti galii $800 800 argachuuf danda'eera. Giddugala daldala elektirooniksii kan paartii kooministii Chaayinaa jalatti bulu waggaa tokkoof hoogganee jira.
Namni kun yeroo hunda kalaqa haaraa argachuurraa boodatti jedhee hojii ga'umsi isaanii fagoo ta'an uumuu irratti dhibaa'ee hin beeku. Erga hojii intarneetii babal'isuu kaampaanota biyyattiif hojjetee mootummaa biyyattiif ammoo daldala elektirooniksii diriirseen booda mul'ata haaraa milkeessuuf nagaa jedhee bakka dhaloota isaa magaalaa Haangazuutti deebi'uun dargaggoota 18 kan itti amanuuf ogeessota fedha qaban hiriyoota isaa dabalatee walitti qabuun dhaabbata akka addunyaatti daldala elektirooniksii adeemsisuuf nama dandeessisu hundeessuu akka qaban isaan amansiise. Yoonuu milkaa'uu baate waliin hojii barbaanna. Yoonuu milkaa'e ammoo dargaggoota biyyattii harka 80f carraa hojii uumnee jireenya isaanii jijjiirra jedhee yoo itti himu isa amananii battaluma sanatti doolaara 60,000 walitti buusuun mana jireenyaa Jaak Maa bakka jireenya isaanii, bakka hojii isaanii fi bakka itti sooratan taasifachuun kaampaanii Alibaabaa jedhu hundeessan. Dhaabbanni seektara daldala elektirooniksii addunyaa dursu kun kan qabeenya biliyoonaan lakkaa'amu kuufate Jaak Maa ammoo sooressoota addunyaa keessaa sadarkaa 21ffaarra isa teessise haala kanaan hundeeffame. Hunda dura kanan galateeffadhu dogoggoroota koo kaleessaati. Osoo isaan hin jiraanne Alibaabaan har'an ga'u ture. Intarneetitti ni amanna. Fuuldura keenya waan jiruttis akkasuma jedha Jaak Maa. Yeroo darban keessa dogoggoroota baay'ee dalagnee jirra. Maamiloota keenyaan mormiin nurra gaheera. Uummati deeggarsa isaa nu dhowwateera. Kun ammoo waan jiruuf waan baratamaadha. Kanaafuu maamilooti kee akkasi gargaaran maaliif barbaadda? Ofii kee hin jijjiiri. Yeroo sana kan biraan si gargaara. Waggaa 18 dura mana koo keessatti dargaggoota, dubartootaaf daldaltoota sadarkaa giddugaleessaaf xiqqaa irratti bobba'an gargaaruuf hundeeffame. Alibaabaan dhaabbata daldala elektirooniksii kan daldaltoota Chaayinaa gabaa biyyoota dhiyaa waliin wal quunnamsiisuuf keessaa'uu daldaltoota xixiqqaa fi giddugaleessaa tumsuu irratti dhaabbata xiyyeeffatedha. Hundeeffamee waggaa 20 booda namni miliyoona 800 Alibaabaatti goree maaltu jira jedhee karaa intarneetii ni ilaala. Namni miliyoona 600 dhimma itti ni ba'a. Doolaara tiriliyoona 10 ol daddabarsaa oola. Kaapitaala doolaarii biliyoona 456 kan qabu yoo ta'u, miseensota miliyoona 79 kan qabu, biyyooti 240 ammoo fayyadamtoota Alibaabaati. Kaampaanota addunyaa irratti argaman gurguddoo 10 keessaa Alibaabaan isa jalqaba irratti maqaan isaa dha'amudha. Chaayinaa keessatti namoota miliyoona 40f carraa hojii dhaabbataa uumeera. Waggaa 15 dura haala ture waliin yoo dorgomnu guddina agarsiifnee jirra. Waggoota 15 fuuldura keenya jiran waliin yoo dorgomnu garuu baay'ee xiqqashoo akka taane ni beekna jedha Jaak Maa. Fuuldura keenya ni amanna kan jedhu kanaafi. Sochii kamiifiyyuu mul'ata bal'aa qabaachuun barbaachisaadha jedhee amana. Alibaabaan hundeeffamee waggoota 4f bu'aa tokkoyyuu hin galmeessifne ture. Mul'ati isaa kan yeroo fagoo waan tureef garuu har'a waan hundaan ol ka'ee mul'atee jira. Milkaa'ina isaaf kan sababa ta'e beekumsa isaa osoo hin taane dogoggoroota isaa fi abdii kutachuu dhiisuu isaa akka ta'e ragaa ba'a. Kanaaf dirree daldalaa irratti lolee kan inni injifatee dabalataan dhaabbattoota biroo Taobao fi Alipay hundeessuun baay'oota fayyaduu danda'e. Daldalli elektirooniksii irratti kan inni beekaa ta'e dursee waa'ee isaanii homaa tokko waan hin beekneef ture. Harvard kan kaleessa si'a 10 ofirraa Jaak Maa dhiibee daldala elektirooniksii irratti akkamiin bu'a qabeessa akka tahamu baruuf har'a waa'ee Jaak Maa qorata. Bakki har'a jirtu riqicha ce'umsa keessa borii ta'uu danda'a. Bakka hin barbaadamne irraa gara bakka barbaadamtutti kan si ceesisu. 10 kuftee 30 fuulli sitti gudunfamee 100 keessaa nama tokkicha fuulli itti gurraacha'e ta'uu dandeessa. Garuu borfaallaa kanaa akka ta'uuf har'a harkan kennin. Har'a nan jibbame jettee amanamummaa ofirratti qabdu hin hir'isin. Jaak Maa dafqa isaan seenaa isaa tolchee kan barreesse xumureera.